Obbo Gammachuu nageessanii qobbaa gaabor jaarsummaa dhufaati. Jaarsan ta'iniiti jaarsummaa maaliif dhufa? Eessa moo dhufu gwa? Obbo Gammachuu akkuma durii eekamtus namayyuu bukoo keessaan armee dumbushee faadhoo sun balleesse fakkaata. Inni raafatanii. Maalin makoo maal hamaa maaliin dubbadhe re'anii? Ati soo intalli koo soo ijoolleedha. Ammatti ol fuutan maaliin wal jiraachifattu jedheen malee maaltu si jajjabeessiti suuta jetteen fuutu intala osii kennineerra. Amma kanumatti si yaaddesee amma dhugu. Michuun hagammaatti qarshii biiliyoona 60 ol nama hedduudhaaf liqeessee kan jiru hin beektaniis. Kudhaanis michuun irraa liqeeffadhee hojjedheen jireenya mucaa keessanii duwwaamti. Jireenya keessanii iyyuu nan jijjiiran. Maali moo wabii godhatta galma koo? Michuun wabiin gaafatu jedhaasin. Meennoo ta'uutiin mako. Mee jalqaba hojjedhu jijjiiramatin ni kaan hin qaqqaba. Wambadee wayi. Elaa Obbo Gammachuu qoosaa akkasiitti fakkaanne boritti qophaa'a. Haa ta'u. Tamitii jalqaba kana tasoo. Doon balleessuu qabdaa? Lakkina dhaggeeffatu. Ati na dhaggeeffatu. Nan hubattu? Kana irratti taasumaa si hubachuu hin danda'u. Sammuu akka barbaadetti fudhadhu. Deemika. Deemiti. Kana booddee maaltu ta'a? Gargar baaneerra? Erga wal hubachuu hin dandeenye. Akkasuma wayya. Gargar baanu wayya. Akkas wayya. Karaa gaarii. Nagaatti. Furmaanni biraan hin jiru? Gargar ba'uun ala furmaanni biraan hin jiru? Jira. Dhiifama. Eenyudha? Hiriyaa seedhaaman. Akkasii. Hiriyaa koodha. Naarika. Eewu jedhamta re'ati immoo. Daraartuu. Lalisee jechuuko. Assaayimentii hojjennan eenyu fe'en. Assaayimentii qabdu shoo ijoolli jabaadhaa hojjedhaa sirrii. Kottis immoo ol galee hojjenna. Maal yoom sirriitti wal bararee har'uma argine yoo kutaama tokko barattuu baasi. Jabaadhaa barumsa keessatti sirriitti mee intala kooti mee gorsi mee mucaa keenya kana nuun abboomamtu tasa nuun abboomamtu. Gorsa rakkoo qabu. Shoo giiftii koo. Abba yeroo biraasaa dafniidhaan ni hojjenna. Dhaqaa sammuu dhaqaa hojjedhaa shoo jabaadhaa. Kotti. Mucaa beettiidha ammoo. Anaa cabsu. God have mercy upon us. Wayyoo kanan du'e. Beeta beedruun busheeko. Maalootuu narra si faayidaan dhumnetee akkam taata turte. Isaan maaloo gaaddisaa koo. Jabaadhume. Kunoo tokko dhufteetti dhum busheeko. God have mercy upon us. Dhaqii yaa bigaanan fidaan kan. Sheekon ofirratti naa qabi kan busheeko. Bro, nama lama feewani. Maal jechuudha? Maaliif hin feetu dudduuba kanatti? Infeesiin jedhee Kanuma kun immoo kan birqii godhattee kottatu dumbushee bu'eet kan biraan deemna kottu bu'i. Maal gaaddisaanatti dhiyaa kan dhangalaati ati kan biraa eeggadhu. Dumbushe bu'i anaan dhiisee dumbushee akkasii qoy beekaan iyyuu waan hin godhu. Ay dumbushee ko. Gaaddisaa? Sidhamoo kun? Anuma gaa dumbushee. Maaf dhaabbattati garuu gurbaan kee gaddamaaf si fuudhee deemne. Eessaa fuutareeti kan? Akkuma kasarratti nafana seeteeti. Galanni michuu wabii fata kunoo hojiitti deebi'eera. Maalidha michuu wabii immoo? Qarshii 50 kaasee hanga 300 wabii tokko malee ayyama daldalaa qofaadhaan bilbiluma kee qofaadhaan michuu wabii irraa liqeeffachuu akka dandeessu baankiin hojii gamtaa Oromiyaa mijeesseera. Amma kana ofii makeef bitattee ittiin hojjechaa jirta. Eeka. Maaloo akkam nooti sala gaaddisaa koo maaloo manaan nagee ganatti dhiyaa jira erga silaan dhaabbadhee eegaa ture maaloo manaan nagee. Boolla gadi. Maal jettee? Kottu yaabbadhu siin jedhee. Maaloo gaaddisaa koo. Gaaddisaa?
Hello. Hello baby. Hello. Dumbushe itti naa kenname. Anuma am lubbu. Ah, dumbushe si yaado. Akkami? Haadho intala maal kana ammayyuu nisneeti. Maalifi? Qaroomu qabda kaatis as finfinneedha ko beebii ko immaa ko abbaa ko waliin jedhu. Maal laga sharenaani dumbushe? Kana baruu qabda kaatis gaaddisa beebii ko. Beebii maduwaasiya. Isa kana immoo qaroomi namaatu siin jedhega. Ati dumbushe erga finfinnee kana deemtee akkuma tokko si gochaa hin jiru. Akkamimmoo? Takka turtee naan immoo biyyuma kana iyyuu hin beeku jettaa. Uff gaaddisa. Mee atumti galimee gaafuma digaltaa haasofna. Tole beebii ko. Jedhimee ta'oo dumbushe. Inta balaa shofte boodun busheenis. Yoo yaa akkam jirtu haadha ijoollee kiyya bira argama. Ijoolleen kunniin ijoollee kiyya. Qabeenya kiyya gurguddaa sanniin qoodee fi duufta waan ta'eef isaa dammoo artee lukkuu fudhadhe dheeraan ati dammoo kallee fudhatte shi ati dammoo artee harree ati dammoo ilmoosa fudhatte shi baqa deema na biraa deema. Gaayis baqa duufta waan ta'eef laayikii godha. Isini kana waam Dallaalli manaasi eenyuanaayi bakka mana ulaagaa guuttate barbaada ka kaartaa pilaan illee manneecho abiyyuu jaareen jiru mana akkasii bakka mucattiin illee daaspoora jedhu nama birrii guddaa qabu bakka amee mana mishaana mul'isme ka ulaagaa guuttate eeshi beelama kunoo manni kana laal manni kana korniisi argitee aannan lukkuuti ijaarameera korniisi isaa jechuudha Abbo a'uusu billah balballi argitee wannaan ijaarameera balballi kun warqii kun balballi warqii daameentii sirmaayyuu banne kunoo akkuma argitu kunoo manni kan kee kana birrii kuma meeqaan gurguramu miiliyoona dhibba bakka nagaan galkaa Dibati namichi soadallee edanallee sakkaree gala bakka mataan na dhukkuba bakka akkan ispoortii fixeera daanneen beeku. Abbaa midhaasoo simatu badee haadhattii deemtuu qe'ee kiyya kaaye haadhattiin quuftee balbala malee haadhatti haadhallee qe'ee mana dhiistee balbala taatta maaltu sii dabe qoy maaltu sii dabe. Akkan ispoortii fixeeru beektaa. Ispoortiif sin galchannee bee horii kiyya haanaa naannoftuuf si galchadhe. Ati bee namicha hin taane. Amma qe'ee kanaa ba'i sin jedhaa Dibati Nambeta si yo si vedo ma si go di sogale magara mana.